Welcome back. Aganagaan deebitan, aganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashama hordoftoota podcastii Ilma Hormaa. Akkam ooltan, akkam bultan, akkam jirtu, jajjabaattu. Egaa abdiin qaba marii jaalabbaa biyyaa roobaa miseensa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo fi qabsaa'aa gameessaa waliin seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa kan adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamaa turee fi kan isaan ofii keessaa qooda fudhataa turan kutaa tokkoffaarraa kaasee hamma kutaa arfaffaa waan dabarsinee guutuutti caqasaas geessanii ture jedhu. Egaa hadhas itti fufuudhaan kutaa shanaffaas ni dhiyeessinaa. Numa yaadattan jedheen abdadhaa kutaa arfaffaa keessatti jaalabbaa biyyaan qabsaa'onni haalli itti jabaatee gara biyya Somaaliyaatti erga taakkanii booda achitti koraatatamaa gaggeessanii qaama hoogganaa haaraa kan yeroo ijaaruudhaan achi booda hinnisa argataniin gara biyya Eritiriyaatti dabarfachuu isaanii nuu himaniiru. Egaa amma gargaarsa mootummaa Eertiraan isaanii godheen gargaaramuudhaan jaallan adda faca'anii turan jaarmiyaa rakkoo keessa ture kana walitti deebisanii ijaaranii qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsuuf deemammoo yookaan immoo baraa waliin kan deemu kaayyoo haaraa, adeemsa haaraa, tarsiimoo haaraa, tooftaa haaraa tolfachuudhaan wal gurmeessanii wal qindeessanii qabsoo bifa haaraatiin finiinsuuf deemamoo. Egaa ilaalchi garaagaraa jiraa kan jedhu sagaltamoota jalqabee walakkaarraa kaasee deemaa ture. Dhibeen isaan jidduu keessaa warree dirree qabsoon turre deemaa ture xiqqoo bal'aadha. Fakkeenyaaf amma walakkeessaa sagaltamoota keessa biyya Keeniyaa keessatti rakkoon isaan jidduu uumame hamma mana murtii warra Keeniyaatti wal geessuu bira gahee ture. Isaaniifuu abukaadoo ka ta'e ka dhaabbate namni Booranaa Looyer Hussein Soraa jedhamu sababaan beekamne na fakkaata. Lubbuu isaa dhabeera. Akkuma amma dhiheenya kana waldiddaa warra OPDO jidduutti jechuudha godhameen gartuun tokko aangootti ba'ee gartuu isa kaan immoo mana hidhaatti darbate ammas Oromtichi gurraachi Abdul Jabbaar jedhamu lubbuu isaatti dhabee san dura sagaltamoota keessa waanuma kana fakkaatutu uumamee ture jechuu barbaadeetan. Warri akkas wal dhibaa ture bakka hirkatan erga argatanii booda deebisanii wal gurmeessanii wal ijaaranii walii galanii bakka dogoggorri uumame walii amananii balleessaan eenyu akka ta'e irraa baratanii tarkaanfachuuf deemamu ammas bifa haaraatiin rakkoo biraa keessa seenuuf deemanii egaa dhagaa'uuf jiraanna. Wanti haaraan egaa toora dhuma sagaltamootaa booda kan mul'ate intarneetiin babal'atee Oromoonis mailing list garaagaraa ijaarrachuu discussion forum adda addaa akka ammaa kana babal'achuu baatullee jiraachuun daayimenshinii biraa qabsoo kana irra dabalee hoogganoonni amma dura monopoolii information Afrikaa qabaataa turan bu'uud dhufee warri actively eenyu kanarra internet gubbaa irratti argamu ajandaa ofii bifa hedduutiin shaffisaan walii daddabarsu propagaandaa irratti illee walirra aanuuf tattaaffii godhachuun sanarrallee darbee tarii wal miidhuu irrattuu bobba'uun achirra mul'achuuf jiraata. Inni dheeraadha. Warri biraa aktiivli qooda keessaa fudhatan seenaa sana nuu himuu danda'ani. Ammoo jaalabbaa biyyaan ofii isaaniitii hamma yaadatan hamma keessaa qooda fudhataa turan akka nuu himan gaafannee jirra. Kanaaf egaa hadha immoo kutaa shanaffaa kana jalqabarraa kaastanii hammaduma qalbii guutuun akka dhaggeeffatan kabajaan isin gaafadha. Yaadhaa. Jaalabbaa biyyaa baga nagaan dhuftan. Baga jiraattaniillee nu gammachiistan. Baga nagaan nu eedan baga hiree kanallee nu kennitan ulfaadha. Egaa jaalabbaa biyyaa odoo seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa erga Eritiriyaa seentaniin gaggeeffamaa ture sanatti osoo hin seeniin dura qophii torban dabran keessatti waan seenaa nuun qoddattan keessa kan irraanfattan silaa'oo wanni kun waan barreeffamee jiru miti waan namni yaadatee himu. Yeroo gabaabaa sa'a lama sana keessatti waa hunda yaadachuu hin danda'amu erga dabree booda waan yaadattan yoo jiraate hadha akka irra nu idaatan hiree isinii dura kenna.
hedduu ulfaadha wanni seenaa yeroo dabree kaase keessatti waa'ee amma kora hatattamaa Somaaleetti goone san irratti haalli silaa ta'e akkaataan silaa hogganoota dabran aangoo isaanii rarraasuu san irratti mormii guddaatu deeme. Mormii saniin booda waan biraatitu deemaa ture. Egaa waan sanii sagaleedhaan lakkiin rarraafnu jennee murteessineen booda bitiishiniidhaan deebi'amee yoo sagaleen jijjiiramu kan booda immoo teessumatti yoo deebinu waraqaa liistii barreessanii abalufaa koree jiddoo fi hoogganatti filaa jedhamee humna keessaa facaasuun tokko hin ture. Kana humna keessa deemuu ijoolleen argitee barruu kana harkatti qabdee dhaabatti gabaasutu ture. Dhaabatti eega gabaasanii illee warra waan kana godhan gaafachuurraa warra waan kana saaxilanitti ija baasu fi loluun waan tureefi haalli sun immoo miseensota keenya jajjaboo abbootii muraasaa abbootii buttaa warra qabsoo kana keessatti marraa 3-4 madaa'e kan immoo rakkoo hedduu keessa humna qaxxaamursaa ture dhaaba keenya keessaa baasutu ture jechuudha. Haala kanaan warreen signaala irra dalaguu fi warra dhabuu hin qabne humna toora muraasa tokkotti dhiyaatu dhaaba keenya keessaa baasuun humna keenya gidduutti immoo garaagarummaan uumamee sadarkaa humni keenya ofii wal galaafatuu fi lubbuun nama tokko itti galaafatamu tokko mucaa baay'ee loltuu fi jabaa tokko bulbulaa jennaan itti dhabnu ga'ee ture. Walumaa galatti rakkoon diigamiinsaa kun achirraa ka'e jechuudha. Kun achitti hin dhaabbanne dhaabni keenya akka amma faca'ee bakka 100tti diigamuun kun achirraa dhufe saniin dura waraanni keenya nuyi warri ba'aa jirru waraanni keenya tokkummaa cimaa qaba argitee kutaadhaan naannoodhaan amantiidhaan wal qoodaan turre waraana dhiya jiruufillee ilaalchi nuyi qabnu baay'ee guddaadha. Guyyaa tokko hoogganni keenya kan dhiyaatii fi kan bahaa walitti dabalamee dhaabni keenya bakka dur jirutti deebi'aa eega hooggana isaa kan durii dhabee kan jedhu hawwii akkasiitiin abdii akkasiitiin kan baha jiru kan dhiyaati irratti abdataa kan dhiyaa jiru kan baha jiru irratti abdataa haala akkasiitiin qabsoo godhaa turre. Waraanni keenya immoo rakkoo hadhaawaa san hunda wal qabatee tokkummaa isaa jabeeffatee kara biyya ollaatitti dabre. Rakkoo beelaa dhiibbaa diinaa lola diinaa san hundaanuu hin jilbeenfanne garuu eegamaayii dhufamee aangoo hoogganaa hararraafnu jedhamu lakki kanan goonuu kun of diiguudhaan akeekni as dhufneefillee kora kana goonuufillee kanaamii daranuu of diiguudhaaf deemnaa hoggana jiru hoggana qabnu hoo kaananee mirga isaanii rarraafne booda rakkoo biraatitti seennaa kun hin ta'u jennaan warra kana dura dhaabbate ijjitti ilaalamuuf duulli irratti deemaa ture baay'ee hamaa ture. Kun immoo karaa nu diigutitti deemee haala akkasiitti mudate. Maa irrattillee humna keenya silaa qorannoo godhamee karaa silaa qophaa'e irra bobbaasurraa namoota silaa waan kana beekan irraa fageessanii shira dalagameen humna keenya dhoofsisuun hin ture jechuudha. Dhabottis ta'ee karaa irrattis humna akka gaariitti qophaa'ee leenjii gaarii fudhatee hogganoota gaariis qabaatee hamileedhaan biyyatti deemu sani akkan hawwamnetti dhoofsisuunii fi akka inni faca'u taasisuutu jira. Kun immoo shira guddaadha. Sanitti hin dhaabbanne jechuudha. Wanni kun eega achi kaanee Asmaraa seennee dhufnee lolli Eertiraa fi Tigree gidduutti eegallaan amma eega Asmaraa dhufnee wanni guddaan godhamaa ture hoogganni keenya akka hoogganaatitti ofiin hoogganuu qofa osoo hin taane ajaja warra Eertiraatirraa fudhata ture. Yamaanii fi Xaa'ima irraa fudhata ture. Hoogganni keenya keessattuu Daawudii hoggana adda bilisummaa Oromooti jechuurra miseensa warraati jechuutu irra namatti tola. Maaliif wanni hundinuu waan jarri jedhuun hojiitti malee waan ofirraa murteeffatanii ofitti hojiitti kan hin qabani. Kanaaf waraanni kibba jiru haa bobba'uu dirree haa seenuun jararraa dhufee yeroo kanatti dhaqii waraana san akka inni dirree seenu godhii jedhamee dirqamni natti kennamee anana erganii anana ergu waliin bobbaasallee itti aanaa ajaja waraana bilisummaa Oromoo bobbaasaa Gadaatis Somaaleerraa ol ergan yeroo san dhugaasatu achi jira Somaaleerraa ergan jechuudha. Akkaataan nu lamaan immoo achitti ergan kun haala silaa tolaa hin turre jechuudha. Maaliif olola dursee oofamu sanii kan galaasaa ijoollee naannoo tokkootti buuse jedhamee olola oofamaa ture. Sanii dhugoomsanii nuuf waraana naannoo Booranaa jiruu fi Oromoota Booranaatiif Oromoota Arsii waliin dha'uudhaaf akeekkatamee kan godhame ture.
waan kana mooni duraanuu beekne irratti dinnaanis dirqama deemuu qabdaadhaan deemee eegan deemees immoo wannuma santu nu mudate jechuudha. Fissahaan Naayiroobii taa'ee dhugaasan immoo Maqdashoo taa'eeti ajajoota waraanaa qunnamaa ture jechuudha. Warra akka Biqilaadhaa, warra akka Arbichoodhaa, warra akka Dheengee Huseen warreen kana qunnamanii akka bobbaan kun milkoofne godhaa turan. Humni kun akka hin bobbaane numaayyuu wanni nu gaafataa turanii galaasaa fi dhugaasan as dhufanii waan jarri jedhan irraa dhageenyu malee bobbaa kanan deemnu sadarkaa jedhu guyyuu telegiraaman qunnamaa ture jechuudha. Dhugaasani waan akkasiitu deemaa ture, rakkoo akkasiitu uumaa ture akka humni sun hin bobbaane fi dirqama sanis irraa wanni warri godhaa ture hoogganuma silaa nuyi qabnutu duuba waan kana godhaa ture. Kanas immoo sirnaan hoggana yeroo san jirutti gabaafne turre, shanee gumii jirutti fi daawwaatti gabaafne turre, barruudhaan illee afaan illee gabaafne turre, garuu nurraan dhageenye kan warri jedhu kana irra fudhatanii egasiis Asmaraa dhufnee haala silaa jiru bal'inaan ibsinee walgahii godhame irratti waan kana akka Daawudii dhugaasanii fi Fissaan faan duuba jiran eega itti ibsine waan kana osoo nurraan fudhatin dhugaasadhaa fi Kumsaa faa Lichoo faa achitti bobbaasuun hin ture. Warri kun immoo bobba'anii yeroo dhaqanitti achitti dhugaasanii fi Kumsaan meeshaa silaa istoora jiru baasanii humna kana kan duraanuu hin bobbaana jedhuu fi lakkii dirqama dhaaba keenyaa fudhannee bobbaana jedhuu fi lakkii hin bobbaanu jedhee didu kana lamaan ittuu meeshaa hidhuudhaan akka humni kun wal afaan deebi'u godhamee humni keenya sadarkaa itti wal dha'uu fi rakkoon humna keenya gidduutti uumamu taasisuutu ture. Waan akkasiitti deemaa ture argitee rakkoon kun immoo achitti hin dhaabbanne maa irratti illee humni jajjabii kan kibbaa bahaatirraa yookaan immoo kara bahaatirraa kara Booranaa dhaqe eega dirqaman fudhannee humni kun dirqaman fudhannee inni dirqama dhaaba keenyaa hin fudhannaa akka amma dirqaman fudhannu jedhamee didamutti murtii kan dabarsu hoggana malee nama tokkoo mihi kanaaf waan kana akkas ta'uun qabu jedhee warra dide kana irraa hiikuudhaaf tattaafatanii dhugaasan faan dhaqanii lakkiin nun hiikannu jedhee humni kunis dide badii qabnu warra badii qaburraa hun hiikne sanuu ittiin gaafanne maa kana gootanii jechuun hin ture. Kanarraa humna kana humnaan irraa hiiktaafatanii humna kanallee immoo humni kun loltuudha humna jajjabiiti ittiin dhiyaannee booda duubarra deemanii akka duubaa itti dhukaasuudhaan bishuu jaarraa sababa kanaan lubbuun isaa dhabamuun tokko hin ture. Haala akkasiitu uumame jechuudha. Humni kun maa irratti illee ni kanneen akkasiin karaa gadiitiin karaa mandheeratiin biyyatti baaleetti deebi'ee dirree seenee jechuudha. Haala akkasiitu dalagamaa ture jechuudha. Wanni kun osoo beekamu, osoo gabaafamu, osoo hubatamu hogganni waan kana murtii fudhachuu dhabuudhaan warroonuma badii dalage achitti bobbaasuudhaan akka wanni kun ta'u ta'e maa irratti immoo dhugaasanuu deebi'ee eega gaafa saniitti deebi'ee karaa Naayiroobiin dhufne jaarmaa qacaa jedhu uummachuudhaan achi bahuu tokkotu ture jechuudha. Humna keenya gidduuttis wal qoodamiinsiin uumame waraannummaan keenya meeshuma keenya wal afaan deebi'ee kun diinatti galee kunis immoo maqaa dhaabatiin achi keessa jiraatee walirratti duulaa ture jechuudha. Ayyee barakaa argadhaa jaalabbaa biyyaa seenaan kun yoo yaadattan ta'e keessaa amma adda bilisummaa Oromoo bakka lamatti ammas jechuudha. Dura sababa Jeneraal Jaarraatiin amma immoo warri amma qacaa jedhee maqaa ofii haame Jaalgalaa Saafaatiin dhugaa saafaan gaggeeffamu qaama cehumsa jechuun adda bahanii lollillee ta'e marraa lammaffaa seenaa adda bilisummaa Oromoo keessatti. Amma wanni yeroo sana nama baay'ee ajaa'ibee yeroodhuma sana warra amma adda bilisummaa uummata Tigraay warra Eritiriyaa illeetu nafin jidduu isaaniitti qoodamsee mul'ate yeroodhuma takka jaarmiyaa sadan kana keessatti qoodamsi mul'ate bakka lama bahuun warri TPLF biyya jiru miseensota garee of keessaa ari'ate warri Shaabiyaa immoo hidhaa darbate warri adda bilisummaa Oromoo yeroo sanatti galaasaan hoogganamu jechuudha. Qacaa jedhanii adda bahanii ajaa'ibdaniitu akka namaatti akka qabsaa'ota dhiiroo akkamiin jaarmiyaan sadii adda adda jiru yeroo takkatti dhibee wal fakkaataa isa mudatuu danda'e.
wanni kun beeka akkaataan ittirraa ta'e rakkootu jira. Rakkoo amma aangoo irratti wal falmuutu jira. Kuni dhaaba keenya qofa keessa osoo hin ta'in dhaabota Shaabiyaa keessas ta'ee kan Tigree keessa illee waan akkasiitu ture. Kanatu nama qoqqoodaa ture. Wannummaan jalqabaa kaasee haga dhumaatitti dhaaba keenya humna dhoorgee laamshessee yeroo yerootti diigamiinsa kana uumaa ture. Hinaafa ture jechuudha. Namuu anaan bakkeen sun mala kan jedhu yeroo jaarrate irraa kaasee yeroo jaarraa qofaayyuu yeroo takka jedhee ajuusee suraafaa biyya Arabaatitti bahanii meeshaa biyyoota Arabaa keessa deemanii waajjira bananii meeshaa argamsiisan irraa kaasetti wanni kun ta'e argitee ijoollee Arsiitii fi ijoollee bahaa ijoollee Harar gidduutti rakkootu uumame jechuudha. Rakkoo uumame san immoo biyya dhufnee fixannaa jedhame. Eega dhufanii biyya seenanii illee waan san fixannee meeshaa fuudhanii dhufanuu wal dura bakka kaa'anirraa wal jalaa fuudhanii kara tokkotti fuudhanii deemanii fi gargaraan lolatti seenuun elemollee wareegamuun waan akkasiitu ta'e. Meeshaa san sirnaan kan argamsiise fi waajjira biyya alaatitti kan bansiise Haji Hussein Suraa ture. Haji Hussein Suraa immoo maqaa Ibna Al jedhuun waan kana eegalee maqaa kanarratti wal qabanii hayyee waan kana biyya seennee fixanna jedhanii kanuma dhaabni biyya keessaa nu yaame jedhanii akkasitti dhufame. Wanni immoo dhaabni yaame hin jiru. Yeroo isaan dhufanitti immoo biyya keessatti haalli baay'ee ulfaataa ture. Kanaaf sirnaan isaan kana teessisanii haasofsiisanii rakkoo isaan jidduu jiru fixuun hin danda'amne. Haji Hussein Suraa fa'aatis gad deebi'anii Elemu faanis immoo dirree seenanii gargaraan meeshaa san fuudhaniiti. Osoo hedduun turinuu lolli ta'ee Elemu faanis wareegamuu ta'ee eegas immoo Yusuf Bakartu achi deebi'ee Yusuf Bakar eega achi deebi'ee waan asitti dhaabanii murtaa'in dhaabni keenya adda bilisummaa Oromoo kan jedhuun Yamanitti maqaa kana fudhatee eegas immoo dhaabni namoota silaa jila asii bobbaasee ergee rakkoo jara lamaan jidduu jiru Haji Hussein fa'aa fi Yusuf Bakar jidduu fa'aa jiru fixuudhaaf tattaafatee ture. Kanallee immoo yeroo silaa namoonni asii ka'anii dhaqa warri akka Duulaa, warri akka Gadaa Gammadaa, warri akka Baaxiiqii, warri akka Muhammad Khalil Jennaani warreen kun ka'anii achi dhaqanii achitti poolisoota Yamanii maallaqa nyaachisee Yusuf Bakar kun jara kana achirraa darbisiisutu ture. Eega darbamanii immoo jarri Somaalee keessa turuu hin dandeenye biyyatti deebi'anii rakkoon kun yeroo sanirraa kaasee argitee inaaffaa walirra aangoo irratti wal inaafuu waan jechuun deebi'iitti immoo wal qabuun tokko hin ture jechuudha. Haji Hussein achiin malu biyyatti hambisaa feetan dura teessoo godha achitti hin deebisinaa jechuutu ture. Achi deebi'uun isaa sun immoo innis waan kana argee shira irratti dalagame kana argee maqaa sanitti cichuutu ture. Yeroo sanirraa kaasee wanni kun jala deemaa ture. Achi as deebi'ee yeroo jaarratis jaarranis wanni jechaa ture dhaabaa ani ijaareen irraa fudhatanii kan jedhu haalli akkasii sun uumamee qoodamiinsi kun uumame jidduutti jechuudha. Kun hundinuu aangoo fedhii aangootirraa kan ka'e nu keessa qofaami kan jaarmaa Tigree keessas ta'e Eertiraa keessas wanni akkasii uumamee walirratti duuluu fi kan aanjaa qabu kan aanjaa hin qabne moggeessuun yookaan immoo tarkaanfii irratti fudhachuun hin ture jechuudha. Asittis nu keessatti waanuma akkasitti raawwatamaa ture. Ayyee tole fayyaa ta'a jaalabbaa biyyaa. Kanuma waliin iddoo wal dhabiinsi dirree kibbaatti hin ta'in dura erga biyya Eritiriyaa seenamee booda hoogganni Mogadishootti yookaan Somaaleef filame sun Kaayirooti kora gaggeessuuf yookaan kora waamuuf qophii godhaa turtan. Akka yaadadhutti qophiidhuma sana jidduutti kan rakkoon duraas hin mudate na fakkaata garaagarummaan jaalabiyyuun faana gama Eritiriyaa dhufanii warri kaanis kora sabaa yaamuuf tattaaffii godhaa turtan akkam ta'e wanni sun? Gaafa Mogadishootti amma galaasan gaafatama ofii gallakkisee daayidurummaa gallakkisee Daawud yeroodhaaf waggaa tokkoof Kinaahoo guddate jedhamee filamee kora guddaa godhanna jennee murteeffannu. Haalli achii nu baasa kan jedhu yaannee hin turre eegas immoo haalli Mogadishoo keessa turuu nutti hin dhiifne achirraa kaanee karaa Asmaraa eega dhufne immoo wanni kun haa ta'uu osoo jenneen kanatti jiru lolli Eertiraa fi Tigree gidduutti eegalame amma humna kibba jiru bobbaasaa kan jedhu dhufe. Osoo humna kibba jiru bobbaasan hin dhufiniin dura achi warri achi dhaqnee galaasanis nu waliin dhaqee
galaasadhaa dhugaasadhaa daawudii abbaa caalatti ana eenyu namicha warra sidaamaa tokkotu durateessoo galfatoo ture duraan jeneraal Waaqofaanis waliin deemudha eega ka'anii jarri nu biraa hafanii achi eega geenye akkaatummaan qabaa walii godhamu xiqqoo gaariin turre argitee galaasaa duraan fedhiidhaan wannoo kana gallakkise nufiitti uumuun tokko odeessa gahaan kennamuufi warri silaa waliin dhaqne molootii qubanne molootii keessatti daawudis ta'ee bultumis mana bultii mana silaa babbareedaa ofii filatan hayyu duree duraanii kan ammoo galfata waliin ruumii tokko balbala irratti kennuufin odeessa kennuufi dhabuun nifi qabaan godhamaa ture daranuu galaasaa mufachiise ani as keessan jiraatu jedhee aga warra Eertiraatitti iyyatee hoteelatti ba'u tokkoon ga'uun tokko hin ture galaasaan immoo waan silaa isarra ga'u dhugaasatti maa hariiroon jara jidduu jiru jabaadha galaasadha asii immoo dhugaasaan fissahaatti maa kuni marii akkasitti deema osoo gaafa dhufuudha deemnu gaafa Ugaandaa jirru wanni kun eegale jechuudha argitee dhugaasan kan waliin dhufuu qabu baagabooran dagadhe jedhee nu biraa hafee fissaha waliin shira kana xaxaa turan eegas immoo warri asiitillee waan kana waan silaa qabaa godhamuu qabu gochuu dhabuun fi eeggannoo godhamuu qabu gochuu dhabuun karaa daranuu banee fi kanarraa kan ka'e waan silaa godhamaa ture kanatti quufa dhabanii hamma isaa danda'amanii hamma isaanii danda'ametti akka bobbaan kunis hin milkoofne godhaa turan jechuudha galaasaan dhiibbadhaan bu'ee kan jedhu san walga'ii irra ture dhugaasanis waa hundaayyuu quba qabaa ittuu kadhatamee galaasaan didee kana hunda kan qabu akka waan gosti naannoon tokko ijoolleen kutaa murni tokko galaasaa dhiibee buusee fakkeessanii humna bakka san hin jirre dogoggorsiisanii rakkoo kana nu keessatti uumanii fi maa irratti immoo mufatanii achi bahanii dhaabaa qacaa jedhu ijaaruun tokko uumame kana osoo eega kana jarri uumee jedhee amma walga'ii manoovaritti walga'ii guddaa tokko godhannee jila sanitti argamne waan kana hoo kaafnu waan kana humni keenya bakka lamatti ba'ee ofii wal dha'uudhaaf galaasaan faan dhugaasaan faanis achi bahanii qacaa ijaaruudhaaf namni sadarkaa duraafitti itti gaafatamuu qabu daawudii waan kana dursinee itti himnee itti gabaafnee waan akkanaatti deema jennee itti himnee waan silaa gabaafnee himne kana dhaga'uu didee fuudhee humnatti bobbaasee hiree akka jarri humna kana bakka lamatti qooduu fi deebi'aniitiin immoo qacaa jedhanii of ijaaraniif hiree kan kenne daawudii jennaan kinoo kana naan jedha jedhamee deebi'amee ana yaada san kan kaasee ana baatii jahaf gaafatamarraa nararraasuun tokko hin ture jechuudha. Sadarkaa sanitti ga'ee achittuu baay'ee falmaa guddaatu hedduutti deemaa ture. Maa irrattis immoo asmaraa taa'uudhaaf hin dhufne kaanee murteeffanne dirreetti deebina jenne dirreetti haa deebinu. Dirree kibbaatitti haa deebinu humna keenya keessatti haa deebinu jennee marraa lamaa sadii kan murteeffanne murtiin sunis hojiirra ooluu dhabuu tokkotu ture. Koo murtii kana hojiirra oolchuun hin jiraanne nu ergaa kan duraanis qabsoodhaaf baane asmaraa ta'uuf hin baane waraqaa kan jedhu barreessee waraqaadhaan gabaafadhee fi yaadni akkasii sun hundi dhiyaachuunii fi bifa hidhamaatiin wal teessisuutu ture jechuudha. Rakkoo guddaatu yeroo sanis deemaa ture. Kuni sanitti hin dhaabbanne waraanni immoo ijoolleen haareen kun Yaman irraa kun Jibuuti irraa dhufanii achitti leenji'aa turanii kun immoo leenji'ee ba'ee yeroo dheeraadhaaf waggaa 6 waggaa 7 achi keessa taa'ee shunkurtii ormaaf qotaa ture jechuudha. Kun immoo hamilee humnaa baay'ee buusee namni gariin baqatee badee kan achi deemu kan karaatti qabanii tumanii caccabsanii boolla lafa jalatti hidhanii fi kan lubbuullee dhabe hedduutu jira. Rakkoo akkasiitti deemaa ture jechuudha. Haala akkasiin haala baay'ee ulfaataa wanni godhamaa ture multii 15 ji'aan gadi bu'anii horii wayiitti qalanii humna kana warra silaa waamannoo hin jenne harka dhoofsifatanii deebi'anii garuu humni keessa isaa baay'ee of jibbaadha. Maa irrattis immoo asii kaasanii humna kana hoo bobbaasan humna toora cibirraa tokkoo ga'u asii karaa gaambeellatiin biyya seensisuudha hoo bobbaasanii humni sun osoo waa tokko rasaasa tokko hin dhayin akka jiruun diinni marsee qabee jechuudha. San malee illee humna jajjabiidha. Achirraa fuudhanii bahattee ergan humni kun namni ittiin ergan nama Muusaa jedhan tokko Jumaa barbaaddata ganda keessa osoo inni deemu tuureen qabdee
booda isa fuutee humna biyya keessatti cichee hafillee saaxilanii ajajoota humna sanii Tigreen dhayxee achitti ajjeesuu mudatte rakkoo kanaatti ga'ee walumaa galatti eega Daawud aangootti dhufee honga malee milkiin tokkollee wanni galmaa'ee jiru jechuu dandeenya jechuudha. Eega Daawudii fi abbaan caalaa nutti makamanii yeroo akkuma humna dhiyaa diigan sanitti nurratti illee bobba'anii nu diigan jechuun danda'ama. Ayyee barakaa argadhaate ammas waanuma kana irratti jiruun biyya Eritiriyaa sun laafaan turre jeequmsa uumame kana jechuun bakka lamatti wal qooduu qacaa fi shanee maqaa jedhu walirratti moggaasuudhaan garaagarummaa mul'ate kana hiikuu fi maanguddoonni Oromoo hayyoonni Oromoo gurmuu ijaarratanii shanicha jaarsummaa jedhuun sosso'aa turan. Wanni sun milkaa'uu maaliif dhabee hubattanii jirtanii? Amma qacaanii fi qacaan hoo uumamutti beekta warri Eertiraa kaartaa lama taphachuu barbaadanii tura. Warra qacaatillee gargaaruudhaaf asii ka'anii nama Qaasim jedhu tokko erganii dhugaasaa fa'aa qunnamuunii fi kara silaa kibbaatiin waan tokko gochuudhaaf hedduu tattaafachaa turanii booda wanni kunis hin dhaga'amee dhaga'amnaan lakkiinu keessa hin jiru jedhanii Qaasim akka waan hojiirraa kaasaniif fakkeessuun hin ture garuu isaanuma gargaaraa ture. Maaliifii dhugaasan abbaa waraanaati waraannis immoo galaasanis immoo waraana turanii waraana bahaa turanii waraanni dhageettii qabuuf humna birattis warri fudhatamaa ture jara kana jedhanii jara kana gargaaruudhaaf hedduu yaalanii turanii booda haalli ta'uu dinnaan irraa dhaabbachuun tokko hin ture. Kana malees immoo alarraa manguddoon Profeesar Hamdeessanii fi namni tokko maqaa isaanii yaadatu nama luba nama qeessiti ka'anii dhufanii waan kana guyyaa hedduu achitti deddeebi'anii araarsuudhaaf hedduu tattaafatamee ture. Garuu kara shaneetiinis ta'ee kara qacaatiin waan kana walii galanii fudhatanii araara kana namuun hayyamne jechuudha. Rakkoon deddeebiin waan silaa manguddoon jettuun kana namuun wannoon jenne dhugaasan faanis eegaa achi bahanii as deebi'anii amananii Asmaraatti warra kana waliin ta'anii haasa'uu fedhii qabaachaan turre. Jarri kunis immoo waan kana ofitti fuudhanii deebisanii akka duraatitti isaaniif bakka kennanii wannoo gochuun rakkisaa ture. Kanaafuu jarris akka dhaaba lamaatitti wal bira dhufee akka haasawamu kan barbaadame gamanaanis akka dhaabatitti isaan ofitti fuudhanii keessummeessuun hin barbaadamne haala akkasiitirraa kan ka'e rakkoon sun hin furamne jechuudha. Tole fayyaa taa'ee yeroo sanatti kan himamaa ture keessaan siyaasaadha namuu maqaa waliin moggaasuu nama jijjira. Haa ta'uti humni amma qacaa jedhamu galaasaan gaggeeffamu nuyi kaayyoo ganamaa qabannee deemnaa jirri sun Itoophiyaa barbaaddi kanaaf abadan walii galuu hin dandeenyu dhaabni keenya sagantaasaa kaayyoo ganamaa sana jijjiirsisuuf warri sun deemaa jira. Kana dinne ka jedhu himataa turan. Hammam dhugaadhoonni sun? Kuni dhugaa rabbii dubbanne wal dhabbiin aangoodha malee kaayoodhaa dhaaba keenya keessatti jalqaba haga dhumaatitti namuu waa tokko mufatee achi ba'u kunis waa'ee kaayoo kaasaa kunis immoo lakkisanii jedhaa wanni kaayoo irratti wal dhabe hin jiru. Kaayoo irratti osoo wal dhabbiin jiraate kora hatattamaa sanirratti namni waa silaa gochuu danda'a. Kora hatattamaa sanirratti waan tanaan dura jedhamaa ture Itoophiyaawummaa hin fudhannaadhaan jaarmaa fedhe waliin hin haasofnaa hiree ofii murteeffannoo sabootaa kan kabajamu ta'ee jaarmaa fedhe waliin haasofnee waliin dalaguu hin dandeenya kan jedhu osoo chaartaran seeniin kan waan murtaa'eetu jira. Wanni sun waan diigame hin qabu inumaayyuu daranuu akka sanii tolutti seera keenya fooyyessuutu ture kora hatattamaati irratti illee. Kanammoo walii galteedhaan godhame waan kanarratti wal dura dhaabbateef wal dideen jiru. Amma dhugaasan faanis galaasan faanis eega aangorraa ofiinuu of buusee deebi'anii gorsa dhugaasatii fi gorsa fisaa fa'aan alaa illee namoonni akka Abiyyuu Galataa fa'aa fi namoonni biraatis itti dabalamuudhaan akkamitti aangoo gallakkiftaa kan jedhu kun dhufee lakki qaama ce'umsaa jedhanii achi bahanii maali wanni isin baase jennaan kaayoodhaa kan jedhu as ba'e malee dhugaan jiru sanii kaayoo irratti garaagarummaan kaayoo tokkollee hin jiru jechuudha. Namuu dhaaba keenya keessatti hin kijiba malee garaagarummaa kaayootti jira. Lakki kun diinatti galuu barbaada, Itoophiyummaa fudhachuu barbaada, kun immoo
Itoophiyaan dura dhaabbataa kan jedhu kun kijiba dhugaadha waan kanatti namni amatamu leencoo lataati. Itoophiyummaa inni illee wanni jedhee Itoophiyummaa fudhachuudhaaf dura tadaraaddaruu qabnaa jedhe yeroo chaartaraa sana. Wanni eegasiis kitaaba isaati irratti barreessee karaa nagayaatiin jaarmayoota biraa waliin haasofnee karaa nagayaatiin mirgi Oromoo kan kabajamu yoo ta'e gaaddisa Itoophiyummaa jalatti wanni hin dalayneef hin jiru kan jedhu. Kanaayyuu immoo manni Oromoo hin balaaleffateen waan yaada isaa kan tarkaanfachiisu sanis innis ofumaaf uffata malee wanni hoggana jiru mari'atee hoggana jiru jala qabee jarana wanni nu baasu kana karaan deemuu qabnullee kana jedhee namni irratti haasawee mari'atee sagaleedhaan murteeffatee akkasitti fudhatee deemeen ture jechuudha. Rakkoon silaa jiru kana namuu ka'ee waanuma isatti fakkaatu ofii murteessaa eega waan ofii murteesse kana hoo maaliif kana goote jedhanii beekanaaf na dhiibanii jechuutti as deebi'a waan akkasitti ture malee garaagarummaan kaayoo kan Daawudii fi Dhugaasaa fa'aa jidduu yookaan immoo Galaasaa fa'aa jidduu ture hin jiru jechuudha. Walii galaniiti hoggana silaa ture hoggana silaa warreen dhaaba kana bu'uurse aangorraa rarraasaa turan jarri kun. Hayyee akkatti himanus nama dhibaa ammoo yeroo sana gaa wanni kun seenaadha waan dhugaa mul'ate dhalootaaf illee dhugaa kaa'uun gaariidha akka irraa warri fagoo turre arginetti gaafa amma gargar qoqqoodamuu qacaa fi shanee jedhamu namni hogganoonni mataa turanii fi hayyoonni biyya alaa jiranillee ganda xixiqqaattuu wal jala deemuu ture jechuudha. Amma Galaasaa jala warri deemaa ture naa laallu Daawudillee hanga ofii warruma ganda ofii jajjabeeffatee ijaaruun jaarmiyaan sun adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo biratti akka malee kabajamaa ture sun suutuma suutaan caccabee namu akkuma abbaa lafaatti waan ofii of jalatti ijaarrachuutti kaseen hin fakkaatu akkamiin ilaaltan isin bara sana. Isin bara sana dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e wanni suni akkuma atuu jettee Galaasanis warra Naqamteetitti Galaasaa jalatti ijaarame amma maqaa namootaa tarreessuudha yoo ta'e illee guddaan warra kanaa fi warra silaa isatti dhiyaatu warreen walitti dhiyeenya isaan qabutu isa jalatti hiriiree gamasiinis immoo Daawudis warreen ganda isaanii kana warra horroo fi kana of jalatti hiriirsaa ture akkasiin deemaa ture warri kanarra hafe immoo murni lakkiin kana lamaanuu yaadala kana lamaanuu fudhannu jedhee diree ture kunis immoo walga'iin Asmaraatti godhamee murni tokko nu keessaa ba'ee murni sadaffaadhaa immoo hafee jiraa jedhamee ka'uun hin ture kuni murni sadaffaa immoo warra yaada diigamiinsaa kana yookaan murna qacaatis murna amma yaada Daawud fa'aa deemaniin kanallee hin fudhanne wanni deemaa jiru kun nu duubutti jirtanii karaan kun sirriidhaami jedhee dura dhaabbataa ture warra kana murna sadaffaa jedhanii walga'ii irratti kaasanii Asmaraatti walga'ii amma kaa'ee hoo dubbatamu keessan ture ani miseensa shanee gumii ture walga'ii san irraan ture hayyee wanni amma itti jirtan kun immoo murna sadaffaa kan jettanii ijoollee kibbaa bahaat irratti duulaa jirtanii kan dheengaddaa dhugaasan faan akka achi bahanii hiree kennitanii ammallee kana gootanii jennaan walga'ii irratti ana dhiisanii na biraa ka'anii bakka biraatitti walga'ii godhatan jechuudha. Kanaaf warri yaada kara lamaaniin deemu kanaayyuu dura dhaabbachaa turan lamaanuu fudhatama qabaataan turre aangoo irratti wal nyaatanii yeroo duraatu hoggana rarraasuun sunuu kanaaf karaa banuudha. Daawudillee argitee komii qabaa leencoon waraana irraa na kaasee hojii malee Finfinnee na teessisaa ture akka mana hidhaatti na teessisaa ture jedhee Galaasanis immoo hojii hundaayyuu leencoon fudhatee ana wal'aansa jedhan alatti na ergee waa hunda inni dhuunfatee qabaa kan jedhu komii kanarraa kan ka'e namuu aangoo irratti wal gaadaa ture wal gaaduun kun immoo amma eegalle gaafa jaallan keenya ala bahanii koora raaree Adam boruutitti godhannurraa kaasee warri Dhugaasaa fi Galaasaa yaada san qabaachaa turanii galamu yaada san jaallan achi turan jaallan akka Leenjisaa fa'aa akka Jaalnaaxii fa'aa akka Guutamaa fa'aa akka Qindeessaa fa'aa harkaan fudhanne hogganni kunis yoo dhume hoggana qabnaa hogganni keenya dhiya jira kanammoo gaafa walitti dhufne kora keenyaan sirreeffannaa kan jedhuun yaada jaraatti didanii booda asii warra dhiyaatitti erganii lakkii
ni akki sila hogganni barbaade warri sila dhiyaatu jiru barreessan dhaabatii fi warreen sila hangafoota dhaaba kana bu'uursanii aangotti bakka jaallan wareegamanii akka dhufan barbaadanii asii ofii irreessuu hin dandeenyu asii of irreessinee jenne alatti illee fudhataman qabu bakkeen namoonni irraa wareegame baahuma waan ta'eef achuma nama buusaa haga sila durana walga'iin guddaan godhamee korri guddaan godhamutti galaasuma bakka buufadhaa kan jedhu achirraa eega deebi'ee wanni kun fudhatame malee yaada kana duraan dhugaasaaf galaasan halchaniiti dhaabuma keessattuu itti didame wanni sun immoo walgaaduun tokko hin jira aangoo irratti gamana galaasaa fi dhugaasan gamasiis leencoo fi murni isaa walgaadiinsii fi wal eeggannoon tokko hin ture kora irratti amma chaartara irratti wanni sun dhufnaan addaanuu baba'iinsi fi namni murnatti wal qoodee walirratti duuluunii fi wanni sun immoo asiif Naayiroobiittis ba'ee bakka hundattuu dhaga'amuun hin ture garuu waraana keenya keessatti waraana bahaa keessatti wanni kun haga gaafa Somaalee dha'ee korri sabaa tattamaa godhamuu fi abbaan Daawudiif abbaan Caalaa nutti dabalamanii warri alaatis dhufee kora sanirraa fudhatamanitti humni keenya waan san hordofaan turre tokkummaa isaa tikfateetuma akkasitti deemaa ture jechuudha. Tole jaalabbaa biyyaa ammas waanuma kana keessa erga biyya Eritrea seentanii booda silaa himtaniittu jaarmiyaan sun bifa tokko na ta'u bifa biraatiin humna security fi waraana warra Eritrea jala kufee kabiraa immoo kan mul'ate dhaaba sanarratti dhiibbaa warri qabu biyya alaa keessatti akkama Washington ta'u warra Awurooppaa ta'u Minnesota achitti humni biraa suutaan mul'achaa ka humna qabu waa hundaa'u ka harka qabaachuuf as dhiyaatu mul'ataa ture nus isi warra Afrikaa keessa turtan sanarratti hagam dhiibbaa godhaa ture hammamillee irraa quba qabda namoonni tokkuma tokkoon ol kaanii bebbeekamu jaarmiyaa sanaa akka ofii barbaadanitti sadarkaa oofuu namni gariin akka jedhutti humna sana leencoo dhumatuuf jalatti suutabsuudhaan kaadhimee qopheessee jaarmiyaa sana keessa naqe jedhama. Mee waan kanarra seenaaf waan nu ta'u waan isin irraa hubattan. Asmaraa dhufne argitee leencoonis dhufee achitti nuqunnamuun hin jiraa xaahanis dhufee nuqunnamuun hin jiraa. Hoggana gadaa dabree jedhamee jarri kun maqaan sun kennamee fi dhufanii akka gorsaa fi yaadallee nuu kennan godhamaa ture garuu dhiibban gama saniin gama leencootiin godhamu hin jiru jechuun hin danda'amu. Inni immoo fudhatama inni qabu baay'ee xiqqaadha. Maaliif Daawud leencoo baay'ee ofirraa tiksaa ture. Baay'ee ofirraa eeggachaa ture. Leencoonis yaada isaa hoo tarkaanfachiise abbaa Caalaa keessan tarkaanfachiisuu barbaada. Waan akkasitti deemaa ture. Tamaam Yusuf tokkollee immoo yaada leencoo kana hedduu xaaxessuun hin jira. Garuu Daawud waan kana waan hin fudhanneef Daawud immoo namoota biraa kan isa gorsu qaba argitee alarraa illee harii aangoo irratti wal fedhiin hin jiru. Amma murna sadii murni galaasatis kara tokko murni Daawudis kara tokko murni immoo leencoo faatis kara biraati akkasitti deemaa ture. Maa irratti leencoon faan kanarraa abdii muratanii nimaayyuu kora sabaa qopheessuudhaaf yeroo duraa kora sabaa qopheessinu koree qopheessituu kora sabaatitti anaa fi jaaldiimatu ta'ee tumanis yaanni inni dhiyeesse koree qopheessituu koreen qopheessituu korri kuni kora bilisa ta'uu qabaa hogganni dhiibbaa irratti qabaachuu hin qabu koreen qopheessituutis bilisa taatee kora kana qopheessuu qabdii kan jedhutu dhiyaatee ture osoo saniin deemaa jirru jaaldiimaa keessaa dhiisanii booda namoota biraa koree qopheessituutu godhan namoonni silaa godhame kuni ana obbo Abiyyuudha Jaal Hasan Husseini Jaal Hasan Husseini Jaal Qananiisadha Jaal Yaa'ii Malkaat akkasitti godhamee kora kanarratti yoo dhufnu yaada Jaal Abiyyuun dhiyeessu Jaal Yaa'ii Malkaa dura dhaabbata ture. Jaal Yaa'ii Malkaa beekamaadha. Nama Jaal Leencoo fi Jaal Abbaa Caalaa fa'aa waliin jiru yaada jaraa fudhatee dhufa. Hoo achi Jaal Abiyyuu yaada tokko kaasu dura dhaabbata. Waan silaa walitti dhufneef dubbachuu irra garuma walirra tiksuun hojii ta'e jechuudha walgahii keenya irratti. Akkasitti osoo deemaa turru maa irratti nama 38 ala kanarraa
hoogganummaan fidee namoota kana warra korarraa hirmaatu godhaa'ii jedhamee dhufe maaliif kuni ta'a kora filachuu yoo ta'e koominitiin ala jirus nama sirnaan filatee haa ergatu kan dhaabni keessaa maqaa dha'ee guurratu osoo hin ta'in koominitii keessaa bakka bu'anii haa dhufanii kun immoo akkana gochuun hoogganni dhiibbaa kora kanarratti qabaachuu ta'a korri kun bilisa ta'uu kan gaggeeffamu ta'uu jennee yaada dhiyeessine yaada kanallee fudhataman arganne biyyuunillee kanarratti mormaa turanii nullee yaada kana dhiyeessine maa irratti immoo kunis hin taane ni warra kana dhiyeessee yaada kana dhiyeessee walumaa galatti koree qopheessituu keessaa baasanii koree qopheessituu marraa sadaffaadhaaf jaalkumsaa fi jaalquubsatti kennanii akkasitti qophaa'aa ture warreen silaa korarratti yaamamanii dhufanis warra hoogganni maqoota dha'ee Ameerikaa keessaa Kanaadaa keessaa Awustiraaliyaa keessaa ofii hoogganni abaluu hirmaatan jedhamee nama 32 liistiin jaraa qophaa'ee dhufe wanni obbo Abiyyuullee mufachiisee kaase tokko kana akkasitti ta'e obbo Abiyyuun immoo kana arginaan fi haala wanni hundinuu itti deemu arginaan waraqaa baagabora ofii qabu ta'anii itoo xayyaara ofii yaabbatanii karaa irraa dhufanitti deebi'anii haala akkasiitu mudatee jechuudha achi keessatti korri sunuu kora bilisa ta'ee mihi kora silaa hoogganni jiru namoota silaa ofii barbaade yaamee deebi'eetis akka isa filaniif humna keessatti humna manoobar jiru torban lamatti bu'anii horiitti qalbuudhaan sossobanii akka sagalee isaanii baasan godhanii ittiin filaman malee kora bilisa namni miseensonnii fi koominitiin ala jiruu fi bakka bakkaa'is namni waraannis ta'e bakka buufatee nama ergatee waraana keessa isoo ta'e kan hoogganni barbaadutu dhufe kan alaarraa illee koominitii alaatirraa illee kan hoogganni barbaadutu dhufe akkasitti deebi'anii aangoorra turuudhaaf kan ofii qindeeffatan jechuudha. Lammatas immoo yeroon isaatis waggaa tokkoof cinaa kan jedhame fedhii hooggana silaa tureetiin waggaa afuritti achi butame jechuudha. Haala akkasitti ture jechuudha. Shira keessa ture sanillee kora qulqullummaadhaan gaggeeffamee jechuuf hin jedha. Tole hayyee fayyaataa seenaan silaa hedduu waan dheertuudha. Mee waan takka fincila diddaa gabrummaa ka jedhu zabana boodaa kana warri gariin nuti ittiin jalqabe ka jedhullee himatanii akkana ni yaadadhu immoo erga Eritiriyaa deemtan booda maqaa adda bilisummaa Oromootii fi warruma humnaa Eritiriyaatu waan sana gaggeessaa ture. Maal irraa yaadattan? Biyya keessatti ijoolleen gaggeessaa turte sana fincila diddaa gabrummaa ka jedhamu. Gabrummaa kan jedhu kana karaa Daawud fa'aanillee nuti waan kana maaxee kana ijaaree ijoollee kana godhaa ture kan jedhu ture eenyu maqaan isaa nama fira eessuma obboleettiin Daawud deesse tokkotu ture achi afaaniin bade amma achi ture inni kun achuma taa'ee argitee hoteela taa'ee warra Geetaachoo Asaffaa fa'aanis wal quba qabaachaa maadhee ijaaraa ture waan akkasii gaggeessaa ture gama kanaan immoo nuti waan kana quba maadhee kana ijaaree jedhaniiti ijoollee naannoo Ambootii fi naannoo Shawaa kana ijaaree maadheen kun ijaaramee jedhanii gara kaaniin immoo alaa Jawaar faanis nuti ijaaree kan jedhu argitee qeerroo kana nuti ijaaree kan jedhu waan akkasitti deemaa ture. Kanarratti wal qabuuti ture jechuudha. Murni kun lakki nuti asii ijaare jedhanii Daawud faan nuti biyya keessatti ijaare jedhuun waan qeerroo kana nuti ijaare fincila diddaa gabrummaa kan jedhu kana kan jedhanii himatu. Gama isaanii immoo Jawaar faanis nuti ijaare jedhu wanneen akkanaa kun waan wal faallessutu deemaa ture jechuudha. Irra guddaatti immoo amma namni sila Daawud fa'aa achi qaban suni namoota hiisisaa ture. Yeroo hedduu alaabaa itti kennee walgahii irratti yaamee kara kaaniin Tigreetti himee Tigreen dhuftee akkasitti qabdee namoota kana hidhaa ture jechuudha. Nama kana Girmaa Xuruneet immoo Girmaa eenyuti maqaan isaa afaaniin bade. Waan akkasii goosisaa ture namoota hedduu nyaachisaa ture namoota dirreedhaa ergaman hedduu qabsiisaa ture rakkoo akkasiitti uumamaa ture sunis achiin deemaa ture garuu wanni suni maayii jabaatee ijoollummaan wal ijaartee
warri immoo ala jiru kun midiyaan OMN banamee kanatti illee gargaaramanii qabsoon biyya keessaa sun jabaatee warri silaa Daawud nutu godhe kan jedhu waan isaan godhanirra waan silaa nama nyaachisanitu irra guddaadha jechuun hin danda'amu. Kun hundinuu beekadhaan kan godhamu karaa tokkoon diina waliin jiraachaa nama kaan warra faallaa isaanii nyaachisaa warra immoo isaanii gandaan wal ijaaresanii akkasitti waliin deemaa waan akkasitti deemaa ture garuu barattoonni kana hundaa cabsanii keessaa bahanii qabsoo qeerrotii fi qarree itti fufee deemee diinallee wannoo gochuu danda'e garuu nutu godhee nutu tattaafatee nutu ijaaree kan jedhu sun deemaa ture wanni silaa isaan godhan sun immoo waan silaa bu'aa buuserra waan miidhaa geesseen akka jirutti quba qaba. Kabajamoo hordoftoota poodkaastii Ilma Oolmaa. Mariin jaalabbaa biyyaa roobaa waliin gaggeessinu kutaan 5ffaan kan irra raawwate. Akka sirruma deebi'eetan maqaa keessaniin jaalabbaa biyyaa guddoo galateeffachuu barbaada. Isinis jalqabarraa kaastanii amma dhumaa qalbii guutuun waliin turuu keessaniif guddoon isin galateeffadha. Barbannuufuu kutaa 6ffaa qabannee hamma walitti deebinutti nagaan nu tura. Bye bye.